waan baay'ee tokko onnee nama cabsuudha. Dhugaa dubbachuuf akkuma argitaa jirtanii armii mijayyoo tanaati hedduu waan garaa nama nyaattuudha. Egaa akkuma beekamu mijayyoon isaanii Saawud Arabiyaatti kan hojjeeste. Egaa armeen immoo kophaa ishee mijayyoo tana guddistee naaf dabarsi jettee gara biyya Saawudiitti ergatte. Ergasii immoo haalli isaan yaadan intaani yaa ta'u malee mijayyoon tun mana madaamii keessatti qophaachiste. Armeen kuni mijayyoon tuni Saawud Arabiyaa Jiddaa hojjetaa turtee jedhan. Yaa ta'u malee haalli jireenyi isheen itti jiraachaa turte baay'ee waan nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee mana madaamii keessaa deddeebitee hojiin kamiyyuu ta'uu fi didee madaamiidhaanillee yeroo baay'ee wal dhabdi. Sababa kanarraan kan ka'e mijayyoon tun of ajjeestee jedhanii. Egaa of ajjeesuu kanarratti maal seetanii yeroo tokko seexaana dhugaa dubbachuufi ammoo fe'iyyuu jireenyi ishiidhaan wal lolee jireenyi kiyyaan dhabaa osoo hin taane maatii keessan ilaaluu qabdu. Armeen kun maal jetti abbaa malee guddisee jette mijayyoo tana ilaalaa dhugaa dubbachuuf waagaa ishiin haadha ishiitiif kaffalte ilaala. Nama du'ellee waan akkanaa jechuun hin gaarii miti rabbiin lubbuu ishee amaaruuti. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Haati kun ana waan ishii of ajjeeste osoo hin taane haadha ishii kanatu nama rabe. Ashama argamuun jirra jirtuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo waan isin beekuu qabdan jireenyi addunyaa hin guutu yoomiyyuu taatan garuu immoo tarkaanfii lubbuu keetii irratti tasumaayyuu fudhachuuf iyyaadhi. Sammuu kee kana keessayyuu hin galin. Maal jenna si qofa miti. Nama hundaaf jireenya addunyaa tun hin guutuu hin cufamtu. Garuu immoo hanga addunyaa kanarra jirtutti baqa qormaatatu jira. Biyya lafa hin beektu qormaatatu jira, gaddatu jira, gammachuutu jira. Baqa waa hunduma jechuudha. Jireenya addunyaa jireenya lafa tanaati irratti waa baay'ee qormaatatu jira. Waa hedduutu si qoruu danda'a. Waa hedduutu baqa karoora keessi guutuu dhiisuu danda'a. Qarshiidhas jecha immoo badii lubbuu keetii irratti tasumaayyuu fudhatin. Maaliifi hoggaa meeqatama hojjettee qarshiisan hin dhabne. Deebitee tarii ani eenyu annamummaa keetiyyuu of wallaaltee xiqqoo annamammoo maalidha kan jettu dhugaa dubbachuuf. Namummaa ishee of waagan armee afkaffalamu sila kanaa miti. Egaa namni keenya beektee amma feeyitti aartu yeroo sanitti yaa'u yookiin waa ta'e balleessisuudha. Garuu kan akkasii godhumaanii qormaata seexanaati malee namni beektee hafuura qulqullaawaa ta'e si keessa jiru waan akkanaa kana si yaachisu jechuudha. Ishii garuu hafuura xuraawaa hafuura xuraawwan waan ishii keessa jiruuf waan kana godhi ishiidhaan jedhamte osoo waanuma feeyyuu dhabdee tarii hojjetteetoo qarshiisanillee namni jalaa nyaachuu danda'a. Mooyyuma kanallee dhabdee baqa asaqayyamtu ammoo feeyyuu ta'e dhugaa dubbachuuf mijayyoon tun nama guddoo fakkaatti ni akkuma argitan suura irratti akkas tasfaa kutuun gaarii miti. Sanuu biyya ormaa keessatti waan akkanaa gochuun ishee miidha dhugaa dubbachuuf. Maatii ofii asaqayyoo gaddisiisuu biyya ormaa keessatti kanaafiyyuu hin barbaachisu. Ati yoo addunyaa tanarraa tasfaa kutteeyyuu maatii keessan ilaaluu qabda. Haati kee akkamitti akka ishee guddiste, haati kee akkamitti abbaa malee na guddiste jettee yaaduu qabdi turte. Garuu immoo kun gochaa seexanaa waan ta'eef waan akkanaa kana namni hafuura qulqulluu keessa jiru waan kana hin yaadu. Garuu immoo hafuura xuraawaa waan ishee keessa galeef akkana ishee godhe jedhaan. Kanaafi waan hundaafuyyuu akkuma amantaa keessanitti yeroo kamiyyuu amantaanii ammoo feetaniyyuu biizii taatanii akka amantaa keessanitti waaqa keessan kadhachuun hin dhiisna. Maaliifi akka hafuurri xuraawaan sun sin keessaa badutti jechuudha. Hafuurri xuraawaan gaafa si keessa jiraate sammuu keessi jeeqaa, sammuu keessi dhiphisa, baqa waan hin taane si yaachisa, addunyaa tanarraa dhabame si godhaa jechuudha.
garuu immoo akka amantaa keessanitti gaafa waaqa keessan kadhattanii afuurri xuraawaan sun sin keessaa ba'uu danda'a. Sin keessaa gaafa ba'e immoo qormaanni akkatti isinitti hin baay'atu jechuudha. Amma fi dhugaa dubbachuu fi jireenya addunyaa hin guunne tanaaf kan bakka nuyi akka koontiraataa sanitti biyya lafaa tana irratti dhufneef waan akkanaa ofirratti raawwachuu hin qabnu. Amma fi tasfaa kuti. Amma fi tasfaa kuttee waan kana ofirratti raawwachuu dhiisitu samma keessan keessa yoo akka hin jiraanne sinin jedhaan waan sinin qaamu inni tokko isa kanaadha. Tasfaa kutuutu jira gaafa dheeraa wal dhabanii kilooriksii dhuguu gaafa deesh ofii keetiif jiraachisu ni dandeessa koo ofii keetiif jiraadhu namaaf osoo hin taane ofuma akkasii waan hundaafiyyuu jireenya gabaabduu tanaa jedhanii maatii ofiitillee gaddisiisuun jireenya ofiitillee ofitti dukkaneessuun booda bakka gaarii dhaqxaa miti. Hin beekta bakka dhaqxu waan hojjettee deemte waan beektuu fi hin beekta. Jireenya addunyaa gabaabduudha garuu immoo kana itti deemtu dheeraadha waan ta'eef. Kanaaf amma feeyyuu jireenyi si guutuu baattus wanti ati yaaddee wanti ati karoorsite si guutuu baatus waan feeyyuu maan taane tarkaanfii lubbuu kee irratti fudhachuun sirrii miti. Maafi ani bakka addunyaan tun wanti hin dabarre hin jiru beektanii rakkinnis ni dabartii dhiphinnis ni dabartii aarnis ni dabartii du'a bichaatu wanti hin darbine jechuudha wanti. Kanaaf waan akkana kana ofirratti raawwachuu hin qabdan sin jedha. Egaa armeen kun immoo hedduu takka laphee kiyya onnee kiyya dhugaa baay'ee tokko na gaddisiiste hedduu takka namni nan jedhamne jechuudha. Maaliif na gargaara yaa obboloota koo abbaa malee ishee guddise har'ammoo gaddatti galchite jechuudha. Laala waan baay'ee laphee nama dhugu sammuu nama jeequdha. Silaa armeen kuni amma yeroo itti aarii galfattee itti ishiin baqa beektanii yeroo ishiin itti eebbistu ilmootii jettee baqa dabarsituufidha. Garuu dhumni ishii kana ta'eetii jira jechuudha. Ishii egaa warrumti ijoolleen waan akkanaa tasfaa kuttanii waan akkana sammuu keessatti yaaddanii kuni waan gaarii isinitti hin fakkaatinii ani silaan dhaga'u addunyaa tanarraa waan darbe bakka fe'es ta'e asis ta'e biyya ormaas ta'e biyya keessas ta'e silaa hin dhaga'u jettanii bakkuma jirtanitti lubbuu keessan yoo baastanii dhugaa dubbachuu fi wanti isin eenyu jettanii miti. Kanaafiyyuu waan kana iyyaadinaallee dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana muul sammuunaa keessayyuu akka hin seenne dhugaa dubbachuuf samma daabiloos keessayyuu waan akkanaa kun akka seenne jinni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gaamaan godhu jireenyuma gabaabduu tana keessattuyyuu amma akka jiraannu kan hin beekne tanarrattuyyuu namni ofirratti murteessa lubbuu ofirratti tarkaanfii fudhataa jira jechuudha. Gin beektanii yeroo tokko yaaduu dhabuunis kana namatti fida. Namni yaane tokko bakka ishiin ofiidhaaf bicha namni du'e waan ta'u waan jedhasanii namni du'e waan ta'u gin kan jiru haati ishii kun gubatteetu jiraatti yeroo hundumaa jechuudha. Nugalbachuuf gin nama haadha ofii maatii ofii hin jaalanne yoo ta'e nalatti namni waan akkanaa kana yaadu ammam gaafa baqa waan hunduu jireenyi sitti cimti tarii waa harkaa dhabuu dandeechi yeroo sanitti
argamuu fi dhiisuu danda'a. Waan yaaddisuun milkaa'uu fi dhiisuu danda'a. Yookaan immoo gadheeraa hojjettee qarshiishiisan dhiirumtuyyuu jalaa nyaachuu danda'a. Garuu immoo amma feeyyuu ta'uu dhugaa dubbachuuf murtoo kana fudhatu murteessuun gaarii miti. Murtoo kana fudhatu murteessuun gaarii miti. Ishiif gannu itti fakkaate yeroo san itti beektanii namni yeroo abasaa cehee maal jedhee geddu seexan jala deemti. Godhi ittiin garuu immoo yeroo aartanii jirtanitti dhugaa dubbachuuf yookiin immoo kadhannaa yookiin immoo baqa waan sammuu kee keessan waan badaatu ija fuuldura si dhufa jechuudha. Yeroo aartan ammoo feeyyuu dhugaa madaa'imni nama gubunniistu akka biddatti nama guddi. Garuu immoo tasfaa qabdu kaa piroojektee nama sitti hidhiisee biraa deemuudha malee ani nama hidhimee biratti ishee biratti afuu miti jedheen sammuu kootti of amansiisaa jechuudha. Ishiin ammoo akkuma barbaaddeetu haa taatu haa iyyitu haa si gubdu gin baqa injiran nama hundaati kun. Garuu immoo asti hidhiisee tan deeme silaa maaltu ishee wajjiniin sammuu na dhukkubse jettee ofitti amanuu qabdaa. Sammuu kee amansiisuu qabdaa jechuudha. Dhuguma kaa maaliif ati kontiraata dhufte waan ta'eef barbaadduun jijjiirratta gaafa kontiraata kee fixxee barbaaddu hin galtaa. Wanti akkas nama dhiphisuu miti isaa wajjiniin baay'uma waa balaan kana osoo hin taane waa biraa ta'uu danda'a malee ammoo feeyyuu ta'e kanaaf lubbuu fi tarkaanfii hin fudhatti jedheetu yaaduun ciyyoon tun. Wanti nu beeknu hin jiru rabbumatu beeka. Ingidihi rakkina namaa nama akkasiin